السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في دعوتوتا channel Adam Biyyee akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattanii akkasumas hawaasa keenya jiraattoota magaalaa Jabuutiidha kan yeroo ammaa kanatti agartee raafiin biyya Jabuutiidha wali qabeetiin gara biyyaatti deebisaa jiru warreen karaa agartee karaa giriilleetiin asin karaa diradhaatiin raafiin gara biyyaa deebisaa jiruuf dhaamsa dabarsuu dhufe. Dhaamsi kiyyas immoo agartee keessattuu dhaloota mata agartee hawaasa keenya dhalattoota wallootiif kan agartee gara biyya keessanii galaa jirtan karaan naannoo Amaaraatiin gizee galtan karaan badaa waan ta'eef karaa agartee Hawaashitti akka buutanii karaa miilleetiin jala kana keessaan akka galtan isin yaadachiisuu barbaada. Akka of dagattanii harka diinaa seentaniitiin diinni isinitti hin taphanne kanarraa of eegaati. Viidiyoo kana sheer godhaa. Hawaasa keenya yeroo ammaa kanatti gartee Jabuutii irraa raafamee karaa diradhaatiin karaa giriilleetiin gara gartee diradhaadhaa deebi'aa jiruuf dhaamsi kana agartee sheer gootanii warreen miidiyaa adda addaa garee adda addaa qabdan Facebook adda addaa qabdan hundi keessanuu sheer gootanii hawaasa keenya biraan akka geessan kabajaan isin gaafanna. Hawaasni keenya keessattuu hawaasni walloodhaa karaa agartee Finfinneetiin buutanii akka karaa saniin galuudhaaf jettanii diina afaan hin buune karaa osoo Finfinneen geenye Hawaashitti irraa buutanii karaa miilleetiin asin karaa Hawaashin akka galtan gara biyya keessanii akka galtan isin yaadachiisuu barbaada. Yeroo dheeraas karaan kun akka badaa ta'e quba qabdan yeroo dheeraas karaan kun akka agartee nama qaqqalaa jiranii fi nama galaafataa jiran ni beektan waan ta'eef akka of dagattanii diina afaan hin buune isin yaadachiisuu barbaada. Hundi keessanuu hawaasa keenya sheer godhaati hawaasa keenya biraan gahaa. Galatoomaa horaa bulaa deeman.